llega. Vive. Uy, mani urbe. Tendi tu grande tu. Isabella Manuel Rivero, Isabella Manuel Rivero, Isabella Manuel Rivero, Isabella Manuel Rivero. Malva facete, Janana Arab Sabnerati, Mala Jamtanique, and Asura Hate, and Magu, and the food and Wailele kotulele way haramaya daite doni lubun kamne faranjicha tolche kadalagan kamne kompoleza jechun namadadan kamne kudoti nambadi kulle jalati ya nakadiman kamne wailele kotulele waya عشما أركفوني هردفتوتا في خبجمتوتا ماتي شقاقيتيو أكما بيكمتي قويا الرانتنا سجنتا أداتك كبنير فنيجر سجنتا الرانتنا مالي أكما تربان خنا قيسا جروتي باديا خيسا فلاني قولا آداخن باديا خيسا جرو وليك كبني اسم بيران خنجينيو سجنتا قولا آداخنيا takka jennee jalqabnee turre arraan tanaas kiiloomeetira 45 dirree dhawarraa fagaa khara bahatte jechuudha biyyoo awwaallee araddaa balawaa keessatti argamuudhaan sirna fuudhaa fi heerumaa naannoo sanitti gaggeeffamu qorannee aruusaa jira jechuu dhageenyee guyyaa arraan tanaa dardarri hedduu kanaan dabaalamnee harasan imalaati jirra sagantaa ajaa'ibaa tana qindeessinee hanqa isin biraa geenyutti turtiin teessan nu wajji haa ta'u jecha hanqa xumura sagantaa teenyatti nu wajjin tura chaanala kanaaf warri haaraa taatanis subscribe share like godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa turtiin teessan shagagiitii yuubaa dardaroo dardaroo wajji galla adubroo ni galla adubroo dubarayyaa adubroo wajji galla وانقاما اتيانا وانقاما نخليني اما ايه هي مال حاجتي ودادو ارواتو ودادو برا دادا بوتماتا دادا بركات ايغا وتبا محمد السنيدة وزيرا حسن عبدي نقبتي سجدت على فين أكسب وداد وداد إيه هي سنتنا آمين مايري وانت بني مايري هذا مايري أبني مايري أرشي كمشان ما براو أرشي كمشان أرشي نارا إيه لو كاساتي سفان مال سفان سيدا ورمتي أجمو Olotino. Adalmur. Adadi. Isumano anjira ni mana mira. Gurumti kakide. Gurumti kakide. Leuka ur buju. Leuka ur.
أشيكم شني هولو تلما بعيلا ما أيتو رجان تقوم عمل تلزيز تلزيز هذه محمد عبد الله رجان كنت جالس أتذكر رجان أما خاتميري أسيبره هاي أما ما يدي وان دبنرتي ما يدي وان دبنرتي ما يدي وان دبنرتي نزير ما يدي وان دبنرتي نزير ما يدي وان دبنرتي نزير محمد السنتي أي رمسيسة هاي أتيس ما يدي وان دبنرتي نزير عبدي سراغ بلد هاي ما يدوان بندر جت ما نزير عبدي محمد عبد العزيز محمد السنتي رمسيس نزير عبدي سراغ بلد هاتي ده ما يدوان بندر نزير عبدي محمد السنتي ما يدوان بندر نزير عبدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا دردرو دردرو وجهلا ادوبرو نيغلا ادوبرو بريا ادوبرو وجهلا الوغو نيغلا Badia dawati galta awaji sohi gamati
warreen biyya keessaa fi biyya alaa teessanii chaanaala keessan shagagiirra godhattanii nu hordofaa jirtan keessaafuu naannoo dirree dawaatii fi naannoo balawaa kanatti ijoolleen dhalattan hireen teessan karaa biyya alaa isin mudattee biyya ambaa keessa jirtanii waan kana daawwachuu jirtan hedduu akka itti gammadaa jirtan abdii guddaadha qabna guyyaa har'aan sanaa sababni itti as dhufuu dandeenyeef sirna fuudhaa fi heerumaa kan Harargee keessaa sirni buttaa isa tokko sirna buttaa saniin aruuza gaggeeffamu yookaan cidha gaggeeffamu dhageenyeeti asitti argamna duraan dursee obboleessa keenyaa fi obboleettii teenyaan olaantuu fi olaanaadhaan mabruuk baga guyyaa kanaan isin ga'een jechuu barbaada kanatti aansee sagantaa karaa mana keessa ol seenanii maal naannoo kanatti akka godhan kan waliin daawwannu ta'a abbootii keenyaa fi hawwan qabbanaa fi hirriba osoo hin jenne leeylii asitti nu wajji argamanii sagantaa tana qindeessanii nu wajjin turuu isaaniitiif galata guddaa galfachaa kallattiidhaan karaa manaatti deemna adeeroo hedduu galatoomaa bulaa horaa garuu aadaan dhiichisaa tuni akkuma ammaan tan harkaa qabdanitti dhaloota isin jala jirutti gaddabree isin kitaaban keenya kitaaban ijoollee tanaati aadaa harkaa qabdan tana ijoolleedha gaddabarsuun dirqama keenyaas dirqama keessanis tanaaf waan kana adaraa jechuun barbaada ijoolleen dardaraa keessaafuu waan kana itti dhiyaatanii akka fuutan hordoftoota duratti asumaan ba'aa isinirra kaayetiin jira galatoomaan isinin ja'an lama gan urmii dheertu rabbi isiniif haa kennu kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan teenya tan sirna fuudhaa fi heerumaa akkuma itti fufetti jira. Assalaamu alaikum. Baga gammadan duraan dursee mee sirna fuudhaa fi heerumaa keessaa wanti kun aadaa keenya keessa ni jirti duraanis ni jirti. Kenya kasonnya macam mana biasa ada dulu jadi kalau ada apa ngetesin Rabbi hagot Agus hakiran mi ngetesin Rabbi hagot ilmu kintaras ada apa Rabbi hagot eneti bercuma rahenya aja tu bercuma rahnya kayak orang ni ngetesin ne akasiti intal gosalam mi si jadi site ada apa ngetesin Rabbi hagot ujenneti Adaan kun durattis ni jirti nuti akkasumatti dalagachaa turre jechuudha. Waan ture amma isinis gaggeessaa jirtanii jechuudha. Adaan kun ganama abbootiin tajaajila duraatis itti dalagaa jirti nuti akkasumatti karoora isaan ganama kana dalagaa jechuudha. Amma gaafa bunii fi fuudhaa yeroo jennu intalli takkaa fi gurbaan tokko wal jaalatan amma guduun fageessinaa fi kakaraatti jirus qara'uun jira intalti nuti keenyeef sanis teesseetuma isee eeggatii jechuudha. Bunii fi yeroo fuudhaatis akkasumatti kan nama tokko biraa ka jaalatu hin qabdu tokkicha jaalatte malee. Kana bunii fi fuudhaa fi heerumaa sana akkasumatti finneeti jara lamaan waliin gaggeessinaa jechuudha.
namni dhufee sirna keenya haala akkamitti kabajaan fuudhaa fi heerumaa gaggeeffamti jedhee nu afeeree waan agarreetti. Kanaafuu isin ka dhufee nu afeerellee haalaan galatoomaan isin jaati. Ammoo dhalootaaf gartee gaa jijjiiramni akka dhufe faayidaan akka jirtu addachaatiin ani gama ijaammummaa biyyaan waan isin yoo deemtelee dhalootaaf dhaambeetti. Kanaafuu heerii gartee gaa fuudhaa fi heeruma maalirraa kaaseetee ganama raabsaaflee irratti maal ajamte jedhaniitti eegalanii asirraa kaateeti eegammaa oguu fuudhuudhaaf wal afeeranii dhufan wadaanni aanan egaa dhiichisaa fi heeleedhaa fi weeyyiidhaan gaggeeffame jechuudha. Aadaa Oromooti kun jechuudha. Kanaafuu gartee egaa aadaan adda addaa hedduudha jira jechuudha. Kana keessa shaggoonnii fi heeleelleen ni jirti jechuudha. Osoo gartee dhiichisaa fi kana qofan ta'in jechuudha. Kanaafuu darajaa akkamirra jira jechuudha. Mana ol naqanii barcuma kaayyataniiti duraa nabaada muraniiti roobsoo jedhanii mana fannisanii jechuudha qara qabaasan. Artiraa kaasanii gubboo aduun dhufuu seenuu isaatis gara. Karra duratti afaan dhaqaniitti akkasitti mayrarra godhanii dhadhaa mataa dibanii ni nuuran jedhanii gartee akkasitti dhiichisaarra kana eegalan eega karra naqan boodaa biitin. Amma eega nagguu mana naqan gaa barcuma kaayaniitu barcumarra kaayanii intala sana intalti gartee gaatan gamni beeytu tawarrallee beeytu tagartee garbuun si'itillee si gattee gartee isufa. Ja'anii du'aa itti godhaadhaa akkasi gatteessanii baasanii isinis agoobaraa fi roobsoo sanirraa fuutii jechuudha. Akkasi gaa'igammaa afeeramee gartee gama nyaataatiif keessummaa gatteessisuudhaaf deebi'anii. Aadaan sangaa nuti ammallee hin dhiifne jechuudha. Biseen jijjiiramtee illee biseen takkanaa jennee aadaa Oromoo san nuti harkumaa qabnaa jechuudha. Oofumatti jirra. Ganaafillee dhalootaaf wanni nuti dhaamnu maal seete aadaan kabaja si gooti malee kabajaa si dhoorkitu. Aadaan si guddifti malee si xiqqeessitu. Aadaa fi gadhiisee inni aadaa hogguu harkaa baatee bakkitti barbaadu jiru. Aadaa keessan jabeessuudhaaf dhaloonni jiru gartee mootummaallee nama aadaa jabeessinu kabajji malee ina dhaabbatti malee gartee mil'uqa maleetiin hin mil'atu. Haalaanuu aadaan jajjabaachuu qabu. Biseen feete aadaa namarraa harkaa jijjiiramu qabdi dandee dhaloota dhaamna jechuudha. Akkuma guddummaa keenyaatti illee nuti kanaafillee dhaloota keenya kana osoo hin ta'inillee dhaloota keenya waa hafan waan dhufe jijjiiruu qabdan qabaratti wajjin namni xiqqaanis waan namni guddaan isinii iddoo qabadhaa jabaadhaa jennee dhaamsa dabarsinaaf. Ay,
hordoftoota maatii chaanaala keenya martinuu sagantaa teenya dura dufaan akka ittiin bohaaraa jirtan abdii guddaa qabna waan ajaa'ibaa anaafis isiniifis maybe yeroo duraa ta'uu mala hawwan qoftiin walii qabamanii shaggooyyee hoggaa taphatan agarreeti bira hin dabarruu millachuu qabna yaada je'uun karaa isaaniitti asmeene shaggooyyee ajaa'ibaa kana kan daawwachaa jirtan kana waraabuudhaaf dirqamne jechuudha. Sagantaa kanatti akka bohaartanis abdiin qaba.
Father,